Oromoo maali waan jedhu kana hubachiisuu qaba. Himuu qaba. Rakkoo ta'e mee uummata Filisxeem ilaalaa. Advocacy wanni guddaan isaan dalagu jira. Arra uummanni Filisxeem advocacy biyya Westii godhanii hayyoonni babbeekamaa saayintistoonni gurguddoon akka Israa'el ta'inee haasawaa hin goonu ja'anii boykoot godhanii jira. Weellistoonni jajjabduun akka Stevie Wonder fa'aa Israa'el ta'inee haasawaa hin goonu sawanni godhe gaafa biyya tana baqatan waan godhan beekan. Waan uummata isaaniitiif godhan beekan. Nutis gaafa biyya tana dhufne waan uummata keenyaa goonu haa beeknu. Tabaroota keenyaa beeknu. Wanni dalaguu dandeenyu advocacy. Bakka iyyuu hawaasa cufarratti akkas haa goonu. Wanni akkasii barbaachisa. Kan gara biraa ammas isin reefu margaan assignmentii kenna jee ijoollee dargaggeessaan assignmentii takkaan itti da'amu. Ijoollee xixiqqoo middle school irraa kaasaatii jaara jalatti. Anaan badurallee haasawaa kiyya kan duraatti Oromoo jaarmeetti amana jeetiin itti deddeebi'ee haasawudha. Ijoollee middle school irraa kaasaatii quba qabaadha jaara jalatti. Inumaa sila har'a ijoollee middle school irraa kaati godduu qabnaasitti. Kunis assignmentii keessan kan itti aanu haa ta'u. Maaliif jennaan namni kuma wal dura jiru ija walii banaa tartiiba walii godhaa karaarra wal kaayaatti haasawaa kan barnootaa barbaachisummaa fi kan namoonni beekaa tabiraa haadhaa fi abbaan biyya Oromiyaan jiru biyya ambaa jiru biyya ilmoon laafatti itti baddu ilmaan keessan quba qabaadha. Zamanni keessa jiru zamana keessatti laafatti badullee. Information technology akkuma faayidaa guddoo qabdutti badii guddoos qabdi. Ijoolleen teessan Google hangam takka koompitara irratti dabarsitii hubadha. Hangam takka waan chaatii fi kana gootii jala deema. Ammallee oguu kana ta'u akka biyyaa sallooluudhaan miti amala gaarii haasawa gaarii walii qabaachuudha. Ijoolleen teessan hangam takka TV ilaaltii jala deema. Yoo isin jala deemtanii hin tiisine laafatti ijoolleen waa walii godhu jiru. Namni amma Facebook irraa nama haraaraatti ta'eetu jira. Nama za'a 24 Facebook irraa ta'e. Yoo ijoolleen teessan Facebook irratti za'a 24 dabarsitee iskuulatti akkan. Kanaaf waan tokkoon isin godhaa. Ijoolleen teessan hoomworkii akka iskuulatti hin daleenne godhaa. Manatti haa dalagan. Mana iskuulatti fixanii wanti dhufaniif manatti waan biraa daddabarsuudha. Oduu isin agartanii hoomworkii san godhan kan biraa namoota dargaggeessaa kan baratan xiqqishoo hawaasa keenya kana garaagarummaan jira. Ijoollee middle school fi elementary jiru hanga dandeessanitti attention kennaa fi quba qabaadha. Ijoolleen amma oollee jiru jira amma faamilii tokko keessa. Obboleessa isaa obboleettii isaa kan middle school quba qabaachuu qaba. Grading si maal jennaan akka tasaa ta'e haadha abbaan isaa hin baranne ta'a. Gireeduma tanaan ijoolleen nama sossobdii beeka. Si maalii beeku qaba haadha abbaan? Bii maali? Kan dura jiru obboleessaa fi obboleettiin immoo ijoollee akkasitti tajaajiluu ni danda'a. Akka milkaa'an ta'uu ni danda'a. Yoo dargaggeessi keenya yoo milkaa'e shamarran keenya yoo milkaa'an hawaasni keenya milkaa'e kana beeku qabu. Haasawaa keenya gabaabsaan garuu immoo gara reefuun tan waan ja'ame hanqina jiru tokko jira. Hawaasa guutuu waan laalchisu. Dhaabbootiin garagaraatu jira. Dhaabba kun jiru dhaabba siyaasaa jira. Dhaabba civic organization non political akka dhaabbootii dargaggeessaa kana jechuudha. Oromummaan yoo kan cimtuun
dhaabbotiin akkanaa kun cimuudhaan faayinaanshaali mooraali kanaaf yoo dargaggeessi faayinaanshaal rakkoodhaaf xiqqishoo laaffatee faayinaansiin isaa cinaa dhaabbannu maaliif jennaan wanti godhuu dandeenyu sana yoo waldaan dubartoota gargaarsa keenya barbaade cinaa haa dhaabbannu aangoo oromummaa irra ijaarametti dhaabbotiin teenya tan amantiitis haa jabaattu masgiinni oromoo haa jabaattu charchiin oromootis haa jabaattu oromummaan akkasi jabaatti kanaaf haa jedhanii cimsinu maal jennaan yeroo halaafaarra geenyee jira yeroo tokkummaan keenya qoftiin deebii ta'u diina gara lamaatiin nukka'ee jira nafxanyaa Tigreetii fi nafxanyoota Habashootaa kaanitu lafaa nukka'ee jira kanaaf gara lameen kana injifachuu kan dandeenyu dhaabboota qabnu ka siyaasaattis haa ta'u kan siyaasaa maleettis haa ta'u cimsuudha qaba yoo isaan hin cimsine fakkeenyaaf waldaan qorattoota Oromoo Study Association eega dhaabbate waggaa 26 namoota muraasaatu hirmaata namoota muraasaatu kanumaan baratee kanumaan digirii qabu kan silaa waa'ee Oromoo kan itti naqee qoratee wanni godhu waan xiqqootti hirmaata dhaabboota warrummaa nama oosaa keessa jiru waa hunduu dalagan hanga sanii yommuu nuti warri baranne isaan miseensa taane kan hin baratiinis kan digirii qabees miseensa taane kafaltii miseensaatiin illee cinaa dhaabban publikeeshina waldaan kun baasumee haa yaannu waldaa dargaggoota addunyaatti jira eega jaaraman waggaa waa xiqqoo lakkoofsisanii jiran namni cinaa hunduu dhaabbatu hin jiru wanni kanaa hun institutiona keenya hegeree ta'e kanarratti haa invest goonu irrinni jiru ammallee gama biraatiin shoora dubartootaati siyaasaanis haa ta'u amma akka London dubartoota London fa'aa irratti agarre irratti fakkii akkasii fudhannee dubartoonni keenyas haa jaaramnu immoo oromummaa irratti haa jaaramnu xiqqisho Oromoo tana waan bahara kutaaniitu jira asuma seenteeni achumaan siinquta oromummaa si irraanfachiise amantii seenteeti amma amantii ummanni musliimni Oromoo kophaa achi bee ijaarama musliim kiristaanii Oromoo achi bee ijaarama amantuma tanaatu oromummaa irraanfachiisee kutaan sana akkan ta'an maal jennaan islaamummaa keessatti oromummaa falmachuu ni danda'ama kiristaanummaa keessatti oromummaa falmachuu ni danda'ama sheekota keenya faadha warri qabsoo eegale miiliyoota loquu yaadu Sheek Bakrii Safaloo silaa irra qubee jeneree dhaloota qubee kana arkee maal jaanjee Oromoon qubee mataa isaa qabaanne naman taatu je'eeti qubee afaan Oromootiin uuma je'eeti inni nam sheeka aalimaa baddarasa qabaa oromummaa falmate immoo ayaa silaa arra ija nuubanee qubee mataa keenyaallee akka qabaannu kan bu'uureessa namoota akkanaa irraa fakkii haa goonu arra Jeneraal Taaddasa Birruu osoo arkee Oromoon akkana baratte barnoota Oromoo za'aan gabaabbatte ja'anii ni gabaabsa abidootti sila Jeneraal Taaddasa Birruu arkee Jeneraal Taaddasa Birruu Akiliiluu Habtewaldiitu Oromoon barsiisu jedhee boodatti yaada arra sila Jeneraal Taaddasa Birruu arkee maal ja'a Oromoon akkana baratte Oromoon dooktara taate Oromoon Professor PhD meeqa qabaatte sila waldaa qorattoota Oromoo arkee maal ja'a Jeneraal Taaddasa Birruu kana waliin ja'u abdiin ni jirti hegereen teenya tolaa jirti hegeree teenya tana immoo qaceellotti oromummaa tana warri habaqaalee
firii oromummaa gadhaabaniiti dhiiga isaaniitiin magarsa. Har'a san irratti dhaabbannee haasa'uu jira. Nutiis shoora qabnu waan qabnu hanga nu hafe kana tattaafannee oromummaa kana tiisu. Gara hundaan amantiinis ijaarama. Oromummaa irratti ijaarama. Dargaggeessinis ijaarama. Instituushinii qabnu cuftinuu haa ijaaramu akkasii cimnee nama keessaachi ba'a. Shoorri nuti Ameerikaa keessatti qabu. Biyya Awurooppaa keessatti qabu. Diasporaa taanee advocacy godhu. Ambaasaadara taanee nama agarre hundi waa'ee Oromootti himu. Rakkoo Oromootti himu. Yoo dandeenyee cimnee gurmooyne laabiillee bitannee dhimma keenya akka uummanni Filisxeemii fi gargara biyyaa godhuu danda'u ni goona. Kanaaf jaarmoonni kanaan barbaachisa. Ani haasawa kiyyaniin gabaabsa. Gaafa Oromoo first haasawu ni laalanne malee hin aadneen jee aadnee jirra. Ni aadne malee hin anaannannee jee anaannannees wanni nu hafe falmachuudhaati haa falmannu galatooma. Dr. Salanji maal haa jennuuni galatoomiin hin geeddu maal haa jennuuni